Assalamualaikum ya jamaah muslimah kanneen bahaaf dhihaa kan Rajaa jechuudha. Mashallah. Akka lakkoofsa warra Itoophiyaatti ammoo ji'a bitootessaa guyyaa 13 ji'a torbaffaa bara 2015 keessa jirra. Baga ittiin isin geettanii warri jechuu barbaadan gama madda walabuu miidiyaatiin jalqaba irratti ammoo jarmiyaa miila kaayyoo nadhii gammadaa irraa tan taate jalqaba irratti obboleettii teenna jaalatamtuu fi kabajamtuu qaalii tan taate haadha siinqee yookaan yeroo ammaa tanatti gama islaamummaa irratti dhuftee Sumayyaa binti Islaami jalqaba irratti jetti. Allahu Akbar. Hawaasa Islaamaa idil addunyaa irratti argamtan cufti keessanuu baga Ramadaana bara 1444 Asbiratti qabadda dhiifama. Asbiratti binti nujet duraan amantaa biroo qabdi. Amantanatti immoo amantaa Islaamaa qabatti jechaa jirta. Sagantaan kun ammoo daawwattoota gara madda walaabuutii fi chaalenji miidiyaadhaan kallattiidhaan dhaqqabaa jira waan taateef istiidiyoo keenyatti dhufuudhaan sagantaa kana ammoo hawaasa keenya biraan ga'uudhaan hedduun galatoom isin jira. Mee akkamichi biratti amantaa duraanuma qabatte moo har'an tana qabatte? Tole, seenaan Sumayyaa binti Islaamii seenaa guddaadha bara kanaa. Islaamummaa fudhattee gama Islaamaatti ta'e dhuftee chaalenjii hedduu keessa dabartee waan si ajabsiisu keessa boo'ee imimmaan narra yaa'ee hedduu keessatti gatii kafalee mindaa ji'a lamaa fuula kiyya imimmaan narra yaa'ee fuula kiyya na luqqisee gatii na kafalchiiseen mindaa
ji'a lamaatiin kafalee fuula kiyya deeffadhee jette. Akkanumaan islaamummaan hin dhufne jechuudha. Kanaafi Sumayyaa binti Islaam yeroo ammaa tana haadha siinqee jarmiyaa miila kaayyoo nadhii gammadaa taatee hojjetaa jirti. Haati siinqee jarmiyaa miila kaayyoo nadhii gammadaa Sumayyaa binti Islaam akka jette. Namoota galateeffachuu barbaadu keessaa jalqaba irratti jette. Khadija Abdurrahman hedduu galatoomii jette. Tagama islaamummaatiin na fidde. Itti aansuudhaan Sa'aadaa Muhammad tan Suudi Arabiyaatti argamtuu fi ustaaza kiyya jaalatamaa fi kabajamaa ustaaz Qamar kan yeroo ammaa Suudi Arabiyaa keessatti argaman hedduu islaamummaa keessatti gatii kafalanii gamanatti as na fidaniin hunda isaaniitiinuu baga Ramadaanaa bara 1444 gee isiniin gahee jettee jirti. Akkasuma hawaasa jarmiyaa miila kaayyoo nadhii gammadaa kan ta'an hawaasni kenna jalqaba irratti harmee ustaaz Kamaal Hebboo gaafa guyyaa 9/9/2023 imimmaan irraa haquun guyyaa 23 qofa irraa turuudhaan hawaasa kenna godina Baalee kan buqqa'eef ammoo birrii miliyoona 1 fi wayii arjoomuudhaan hawaasa kenna gargaaraa. Ustaaz asbiratti gaafiin sirraa qaba. Keessaayyuu jalqabbii irratti namni jalqabatti haadha ustaaz Kamaal Hebbootiif dirmate garee kana jedhan hangam takka dhugaadhaa qarshii hangam arjoomtan saffisaan waan tole kuni waan sooshaal miidiyaa irra jiruu fi yeroo ammaa tana qabatamaan gama ustaaz Sa'adiidhaan gama sooshaal miidiyaa irratti dabreedha. Jarmiyaa miila kaayyoo nadhii gammadaa warra gama imootiin ijaaramee gatii guddaa kafalaa turee fi uummata Oromoo bira dhaabbachaa jiruuf anis akka sagantaa achi keessatti sagantaa gaggeessaatitti gama madda walaabuu miidiyaa ammoo waan tokko wal gargaarree as keessa jennutti achi keessa jira gama biraatiin ammoo madda walaabuu keessa jira. Hawaasa keenya jaalatamaa fi kabajamaa ilmaan Oromoo qaqqaalii kan madda walaabuu miidiyaa hordoftan nama 300 hin barbaadnu warra keessa jirtan hundi keessanuu Ramadan Kariim isiniin jennee jirra. Gama biraatiin gama madda walaabuu miidiyaatti dhiyaatanii yeroo ammaa tana Suudi Arabiyaa irraa obboleettiin teenna qaaliin yeroo ammaa irraa TikTok irratti beekamaa kan ta'e Asli Onne Sabaa Ramadan Kariim siin jettee jirti. Yoo gama isiitiin hin dhagahin gama hojjettoota madda walaabuu miidiyaatiin Asli Onne Sabaa siin geennee jira. Oromtitti abbaa kiyya kan akkaan jaaladhuu fi akkaan kabajuu jette as keessas jiraatu malaa abbaa kiyya akkasuma Haji Birmajiidhaan baga Ramadaanaa bara 1444 isiniin gahee jira jette. Abdul Fattah qaalii ilma namaa keessatti argamu akkasuma harmee kootii fi obboleettii koo fi akkasuma madda walaabuu miidiyaatiin baga isiniin gahee jira jedhee jira. Itti aansuun ammoo warroota harka qalleeyyii yeroo ammaa kana biyya keessaa fi biyya garaagaraa keessatti argaman akka yaadattanii nuun jedhee jira. Abdul Fattah asuma keessatti argamaa hordofaa madda walaabuu miidiyaatti ulfaadhu kabajame siin jenna. Itti aansuudhaan obboleettii teenna qaalii Sa'aadaan Suudi Arabiyaa irraa akkana jette. Haadha koo fi abbaa koo baga Ramadaanaa bara 1444 isin gahee jira. Akkasuma nama akkaan jaaladhu maqaa isaa dha'uu hin barbaanne kan Oromiyaa keessatti argamuu fi of dura abbaa manaa kiyya ta'e jedhee yaadeen Ramadaanaa bara 1444 baga isin gahee jettee jirti. Warroonni baga itti isiniin gahee Ramadan Kariim jechuu barbaadan gama madda walaabuu miidiyaatiin aga galgalaa sa'aatii tokkotti isin faana turraa. Qopheessitoonni qophii madda walaabuu ani keekee Afrikaa kibbaa magaalaa Cape Town biyya Neelsaan Maandeellaa keessa jira. Madda walaabuu gaazexeessaa namoota bira jira. Haga turtii kennaatti nu faana turaa isiniin jenna. Madda walaabuu wajjin turtii gaarii. Gabaasa qophaa'ee fi obboleessa keenyaa gaazexeessaa MW dhugaa sabaatiif hojjechaa turre dhugaa sabaati ammoo nu boonsaa dhugaan sabaa ammoo yoom mataa nu qabachiisa waan taateef fakkeessuma osoo hin taane gareelee adda addaa keessatti hirmaachuun qooda gurguddaa fudhachaa jirra. Gareelee san keessaa gareen miila kaayyoo jaal nadhii gammadaa haadha imimmaan ustaaz keenyaa irraa haaqanii jiranii kitaaba 107 bitanii jiranii kitaaba 107 bitame keessaa namoonni kiristaanaa ijoolleen sulultaa sabbata
nama sadii keessa jira takka qarshii 10,000 kennite takka qarshii 4,000 kennite takka mootu qarshii hagisiin kennite waan hin beekne sobuun barbaadu kanaafi wantoota akkasii kanan dinqisiifanna nuti nama qe'ee nama abaaru hin dinqisiifannu nama ganda nama qeequ hin dinqisiifannu floorsii argachuudhaaf waan hin taane hin dubbannu warroota waan gaarii dubbatan san dubbanna jechaadha foozii asuma biyya Suud Arabiyaa irraa AH-dhaaf baga siinga jechuudhaan gara miisenjeraatiin guyyaa sagantaa keenya irratti ergaa dabarfattee jirti sittiina obboleessa kiyya hedduun jaaladhu Kadir Haajaa saniif kallattiidhaan na dabarsaa jettee jirti Sa'iid Fooziyaa hedduun si jaaladha jaalalleetii jalqabaa jechuudhaan gara miisenjeraatiin ergaa nu dabarse irran deebi'ee galatoomisin jedha akkasuma mootuu Kadir Haaji Kuri biyya Keeniyaa irraa hiriyyaa kiyya kan ture Arif Ismail biyya UK kan argamu na dhaqqabsiisaa jedhee jira irra deebinee nutis biraan geenne jira daawwattoota keenya dhugaa dubbachuudhaaf qophiin keenya boruuftaan itti fufaa sagantaan tamsasa kallattii itti deebinaa kallattiidhaan Abdul Fattaattiin isin deebisna. Galatoomii ulfaadhaa isin jecha aramallee waan dubbachuu waan hin barbaanneef ammas isaan kanaaf shaffil boruu yoo haasaa qabaatan haasaa isaanii mi'aaya akka dammaa kana yookaan ammoo dubartoota kennaaf dubartiin amaanaa rabbiiti waan jedhaniif dubartoota keenya dubartiin amaanaa rabbii jabeessuun nurratti dirqama baatii ramadaana adeemaa jira kanaafuu yookaan shaffil boruu yookaan ammoo saboontuu dhaafii dabarsee jira kana dhaafii haasawaa kiyya lash godha garuu boru guyyaan kiyya inshallah. Ayyee galatooma ulfaadha thank you. Akki nama sagaleen argatini kenna safuun cabsinu nuti isa warra safuu beeku obboleettii keenya kenna. Ayyee galatooma ulfaadha hani ittiin isin deebisna hani Jamaal jalqaba irraas keessa jirti hani yaada dabarfadhuu qophii keenya irratti akkasuma miila kaayyoo jaalladhii gammada akkasuma ilmaan oromootiif akkasuma immoo ramadaana kanaan wal qabatee biyya arabaa akka ulfaatu ni beekna baay'ee ulfaatina sana mootu qarshii keessan walitti qabadha qarshii keessan olii gadi hin baraatessina qarshii keessan waan hin taane ittiin baasina kanuma isin gorfanna maatii gargaaruun ni jira eeyyen ni jira garuu ammoo waan maatii san gargaaru ta'uu qaba yoo qonnaan bulaataan sangaa bitiif yoo qonnaan bulaataan xaa'oo isaan ittiin facaafataniif bitiif daaraa fi waan adda addaatiif jettanii mallaqa keessan baasuun kufaatii guddaa isin kufuun biyyi kufuun isin kufuun maatiin kufuun biyyi kufuu waan taateef wanni kun laayif koochingii jechuun salphaa miti shaffis boruu booda itti isinii dabala hani Jamaal itti fufii yaada kee dabarfadhu. Hani yaada kee dabarfadhu. Wannaara jirta dhiif. Muutii irra jirta. Akkasii. Asal jira lakkaa'idha. Sagalee ol kaas. Asal jira muutii irra godhee dhiifama jira. Waan dalaguu jirteessa. Okay. Ayyee hani xiqqoo isii gabbuu magfira qorseen kootu Arizona Oromoota Arizona hiriira bahuudhaan Oromoodhaaf sagalee ta'aa turtanii Arizona irraa magfira kootseen raadiyoo shimbirtuu barii irraa kootseen magfira kootseen. Magfira koo yaada dabarfadhu. Akkana. Magfira Mahammad. Hayyaa gisiin dhuftutti tarii karaa deemuun mala yeroo hedduu biyyi Ameerikaa kan namni hojiidhaaf walii gaffii fiigaa rakkinnaa miti. Saaduu Oromoo Arsii garee jaala kaayyoo nadii gammadaa akkasumas immootu yaada waliigalaa jechaadha. Yaada dubbannu kana yaada burqisiisuu danda'uu qabna. Yaaduma namaarra dhaabbachuu osoo hin taane osoo akkas taane osoo akka hin gooneen dirqama jechaadha. Waa kiriit gatu wantoota akka isaaniitti nurraa hanqina jira waan taateef yaada kee dabarfadhu. Okay. Osoo isiin itti seenis dhiifama daqiiqaa takka waan dubbachuu barbaada. Ayyee. Namicha tokkotu natti dhufa yeroo baay'ee. Sila isin Oromoon kun warri Oromoo jaallattan maa akkan wal fakkaattanii naan jedhu. Ayyee. Rabbitu wal nu fakkeesse waan rabbi wal nu fakkeesse nullee wal fakkaanne
Kanaafuu iyyuu falli maalii jedheen. Ati gootuu naan jedhe. Tafuulaa rabbi tolche. Areeda qorata si tolche. Ta areedaa kana irraa gara biraa fakkeessii naan jedhe. Ani ammoo hawaasa kanaaf dhiisa. Ayyee galatama ulfaadha wanti barbaadamu kana ramadaana waggaa 1444 wabeeffachuudhaan akka gorsaattis akka taphaattis waa hedduu dalagaa jira namni salphatti ilaaluu danda'a. Salphaa miti jechi reefsaan nuun jedhan humni 20tti qalbiin 40tti akkasuma immoo qoqqoodamiinsa eejii wal qabate obboleessi keenya Abdul Fattaan ganna 15 hanga 20 mistake area 25 hanga 30 work stage 30 hanga 35 more work yookaan ammoo bakka riskii guddaa nama gaafatu jechaadha. Itti aansuudhaan ammoo 40 riizaaltiidha. Riizaaltii argame kana ammootu sheer itti namaa gatan jechaadha. Muuxannoo qabdurraa hubannoo qabdurraa waan dandeetturraa bakka itti sheer namaa gatanii nama gorsuu danda'an jechaadha. Nama gorsuu fi nama barsiisuu danda'a. 50 hanga 60tti ammootu close stage'idha. Close stage'iin kun ammootu waan hundaa goolabdee jirta ati hayyuudha. Hayyuu qaroo sabaa waa jijjiiruu dandeettu jechaadha. Kanaaf kallattiidhaan yaada isaanii sanarra dhaabbannee waa hedduu hubannee jirachuun barbaada. Mana keessa Oromtitti yookaan Oromtitti ayyee yaada dabarfadhu. Wanti barbaadu wanti jedhamu jedhamee akkuma hayyuun keenya shaafis boruu jedhanitti waa'ee umriitiin wal qabatee kana keessatti hedduu umrii kanatti fayyadamu irratti gadi bu'insa yookiin duubatti hanfiinsa akka qabu warroota shamarraniiti jedhee yaada. Yaani fakkeenyaaf sababii baqattummaa yookiin biyya ormaa deemturraa ka'ee hedduu umrii isaaniitti warroonni fayyadamin hedduutu jira. Isaan kunniin jajjabeeffamuu qabaa, bira dhaabbatamuu qabaa, gorsaanillee ta'ee maaliifeen hedduu akkuma beekamu gaafan biyyaa bahanii shamarran takka umrii 18 oli. 18 ol naannoo 20 ho'i gaafa biyyaa bahe yoo ta'an kaaniin isaan umrii isaanii biyya kanatti fixanii waggaa 5 waggaa 7 waggaa 10 kana keessatti fayyadamne jedhamee hin yaadamu. Hedduu waan garaa nama nyaatu waa'ee shamarran irratti jajjabina yaanii gorsi waan akkasii sun barbaachisaa jedhee yaada. Gara biraatiin waa'ee umrii 40 irratti dargaggeessa caalaa yookiin warroota dhiiraa caalaa nuti itti fayyadama umrii keenyaa irratti hanqina hedduu qabna jechuun yaada kan dabarsu ta'a. Itti aansuudhaan asimaan isinirraa bahuu barbaada waan ta'eef sagantaa kiyya yookiin yaada kiyya du'aayin isiniif goona ba'a amiin jala jettan inshaallah. بسم الله الرحمن الرحيم عليه الصلاة والسلام على سيدنا محمد إن شاء الله ربي صومنا كان والرسومي نيا قارين صومنا ربي نهاتاس مد ولا بخنا اللي ميديا مد ولا بخنا اللي ربي ها قدسو ربي يا دا مراد إساني ها جو ورمتا مسلم تتيهن دا ربي هامي كيسو ربي آمين soomana kana keessa warra mazgaba isaa fuudhee warra mootuu riskii bara kana keessa baasee rabbiin isin haa taasisu. Warroota fuudhin illee rabbiin saalihaa rabbiitti haa fuudhu. Warroota heerumin illee abbaa manaa gaarii rabbiin isaan haa uffaqu. Haadhaaf abbaa keenya rabbiin umrii haa dheerisu. Warra mootuu ganda akiraa deeman rabbiin haa araaramuu fi obboleessa koo akkan jaaladhuu fi akkasumas oromummaa fi islaamummaa walitti qabnuun Ustaz Kamal Hebo Rabbiin jannata Rabbi isaanii uffaqu. Wallahi dhugaa dubbachuudhaaf isaan illee hin beeku isaan illee nan beekani. Garuu hedduu garaan koo hanga ammaa kan gubatu obbo Kamal Hebo Rabbiin jannata Firdaus Rabbi isaa uffaqu. Isaanii fi fakkaatota isaanii hunda Rabbiin jannataan isaanii uffaqu. Yaada muraada keenya hunda Rabbiin nuuf haa guutu. Ira shamara keenya hunda kabiyya ambaa jiru ka amma sa'aatan rakkatu hunda rabbi rakkoo keessaa haa baasuun isiniin jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله. وبشوفس دعاء قطع في عدم ده. Yeah, yes, especially
Assalamualaikum ya jamaah muslimah kanneen bahaaf dhihaa kan gamanaaf gamaa Ramadan ni dhufe baatiin araaramaa yoon sin mufachiise naaf godhaa dhiifamaa.